Qonnaa afur lakkoofsa 8 kaasee dubbisa salamaffaa karaa hundumaa rakkanna garuu badduun baanu waan goonuu wallaalla garuu abdiin kutamu in ariyatamna garuu hin gatamu lafaan hin dhaamna gammachumatti hin dhaabnu Yesuus jiraataa ta'uu isaas dhal'a keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa milikkita du'aatti jeeffame Yesuus dhal'a keenyatti baannee hin adeemna. Jireenyi Yesuus foon keenya isa du'u keessaan akka mul'atuuf biyya lafaa irra utuu jirru sababii Yesuusiif jennee gaafa hundumaa du'atti dabarfamnee hin kennamna. Egaa dooni nu sodaachisaa jira. Isin immoo jireenyatti jirtu. Ameen. Nu jireenyatti hin jiradhaan. Yesuus bara baraan nus faarfannaan waaqayyoof jenneetu tarii karaa adda kan nutti mufatanitti yoo jiraatanii dhiifama nuu godhaannaa tarii namni iddootti walitti bu'uun beekamu dhiifama nuu godhaa isiniin jenna ishii dhiifama nuu gootu gooftaan isinaa eebbisu baay'ee isin jaallannaa sinirraa adda bahuu keenyaaf baay'ee gaddinaa ta'us wanti goonu waan hin jirreef dirqama waan ta'eef walirraa adda bahuuni waan hunda keenya nu qaqqabu waan ta'eef boru nuyisi tos hin jaallannu faarfannaa hundi keessa yaadaan nu caqasaa arbuusaa kan eeggatu jennee wal wajjiniin gooftaa faarfannaa nu duukaa ta'a. Israel, si erga que nunca
Boletti, Osantore, Pula Goptage, Arguceta, Viato, Code, Vicarake. Polesa, Osantore, Pula Goptage, Arguceta, Viato, Code, Boletti, Osantore, Pula Goptage, Arguceta, Viato, Code, Vicarake. Santo